Kutaa kana keessatti immoo HTML jechuun maal jechuudha? Caasaawwan HTML eenyu fa'i? HTML'n tuursota eenyu wajjiniin hojjetaa kan jedhu kan walii ilaallu ta'a. Kutaa darbee keessatti weebsaayitii jechuun maal jechuudha? Gosoonni weebsaayitii bebbeekamoo jiran eenyu fa'i kan jedhu koorsii jalqabaa walii ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa kana keessatti immoo koodii isa jalqabaa barreessuu eegalla jechuudha. Namoonni fuula kana haaraa taatanii fuula kana subscribe, share, like gochuudhaan hordofuu eegala. Jecha kallattiidhumaan gara koorsii keenya irratti gaafa galu HTML jechuun maal jechuudha isa jedhuufi HTML'n web page tokko develop gochuudhaaf language isa jalqabaa fi isa bu'uuraadha. Eenyurraa argamee isa jedhuufi gabaajee kanaati. Gabaajee yookaan abbreviationii kanaa jechuudha. Kunoo abbreviationii kanarraati arganne jechuudha. Gabaajee kana gaafa diddiirsinu hypertext markup language kan jedhu kana agarra. Egaan as keessatti tuurtonni argamanii eenyu fa'i? CSS fi JavaScript. CSS maaliif nu fayyada? Barreeffamoonni keenya teessumni isaanii akka bareeduuf istaayilota isaanii, kalarii isaanii jijjiiruudhaaf nu fayyada jechuudha. Gabaajeen kanaas cascading style sheet jennee diddiirsuu dandeenya. JavaScript immoo maaliif nu fayyada? Weebsaayitii developii goonu kan keessatti piroogiraamii gashuu barbaannu yoo ta'e, piroogiraamii sana ittiin gashuudhaaf nu gargaara jechuudha. Piroogiraamii gaafa isin jedhu fakkeenyaaf waan akka kaalkuleetarii as keessatti gashuu barbaannu yoo ta'e, kaalkuleetarii ittiin hojjechuu dandeenya. Istiraakcharoonni HTML yoo fa'i? Istiraakcharoonni HTML immoo HTML mataa isaa jechuudha. Koodii kana ilaala. Koodiidhuma kana fudhannee ilaalla jechuudha. HTML'tti. Koodii kuni koodii baniinsa piroogiraamii gaafa hojjennu koodii nuti jalqaba barreessinudha. Isheen kuni root element. Ishee kanarraa kaana waan ta'eef. Ishee kanarraa kaaneetu itti fufna jechuudha. Inni lammaffaan headingiidha. Kun mata duree web page keenyaati. Waa'ee web page keenyaa jalqaba kan nutti eenyudha jechuudha. Taagii kana jechuudha. Headii kanadha. Inni itti aanu taayitiliidha. Taayitiliin biroozarii mataa irratti kan argamu taayitilii biroozarii sanaati jechuudha. Akkuma kunoo web page kanarraati agartanii mataa irratti kan agartan kun taayitilii isaati jechuudha. Taayitilii web page kanaati. Boodiin immoo maalidhaa? Isa nuti gaafa web page keenya banannu dubbifnu sana jechuudha. Isa keeyyataan mata duree jala jiru nuti dubbifnu sun maalidhaa? Boodiidha jechuudha. Innis taagii kanaan kan hojjetamudha. Taagonni bebbeekamoon HTML language keessa jiran isaan kanadha jechuudha. Warroonni kan biroon headingiin jiru, paragraafiin jiru. Yoo fudhattanii ilaaltan koodiin taagiin isaa kunooti. Paragraafiin taagiin isaa kunooti. Linkiin taagiin isaa kunooti. Bifa kanaan jiru jechuudha. Paragraafii ittiin hojjechuun nu fayyada. Linkiin immoo maaliif nu fayyada? Linkiin web page tokko alaatii weebsaayitii keenya keessatti linkii gochuu barbaannu yoo ta'e, koodii kana fayyadamneetu linkii goona jechuudha. Yookaan immoo hankeenya weebsaayitii biraatti linkii goona yoo ta'e, koodii kana fayyadamneetu linkii goona jechuudha. Imeejiin immoo maaliif nu fayyada? Taagiin imeejii kompiitara keenya irraa qabnu ittiin gara weebsaayitii keenyatti gashina jechuudha. Taagota kanaan gashina jechuudha. Taagonni kun web page keenya developii gochaa deemu kan ilaallu ta'uyyuu jechuudha. Baay'ee murteessoo fi yeroota kana beekuun dirqama ta'a jechuudha. Inni kan biraan liistis and table hin beektu kana yeroo woordii barreessitanii buleetiin kan jennu sana jechuudha. Nambaringii kan jennu suni nambaringii fayyadamnee buleetiin fayyadamnee wantoota gaafa liistii goonu akkasuma woordii keessatti buleetii fayyadamnee nambaringii fayyadamneetu barreeffamoota liistii ta'uu qaban liistii goona jechuudha. As weebsaayitii keessatti yookaan web page keessatti immoo maal fayyadamna jechuudha? Koodiiwwan kana fayyadamna. OL'dha kuni order list jechuudha. Orderiidhaan asii gadi liistii goona yoo ta'e OL fayyadamna. Order listiiniiti jira. Kunoo bifa kanaan. Koodiin kun jiru isaa gaafa fakkeenyaan ilaalaa deemnu isinii gala waan ta'eef ammaaf taagoonni kun jiraachuu isaanii beekuun gaarii ta'a. Teebiliis akkasuma teebiliinis koodii qaba kan ittiin jenereet godhu. Taagii teebil jechuun kaaneetu isaa booda warra kana yoo ilaaltan TR jechuun teebil roo jechuudha. TH'n teebil heading jechuudha. Bifa kanaan hojjenna jechuudha. Akkamitti hojjenna isa jedhuu fi isa kanas ilaalla walumaanii. Isa kanas ilaalla waan ta'eef hanganumaatti na hordoftan salphaatti irraa barachuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan foormiidha. Foormi jechuun immoo weebsaayitii tokko bantanii loogiin gootanii
loogiin irratti gaafa cuqqaasan foormiin isinitti dhufu suni iddoo booksiin maqaa kee gashii jedhu. Imeelii kee gashii, lakkoofsa kee gashii immoo wantoota garaagaraa booksiin nu gaafatu sun maaliin hojjetameera jechuudha. Foormii taagii kanaan hojjetame. Foormii taagii kanaan hojjetameera. Inni immoo taagiin isaa kun bifa kanaan jira. Isas ilaalla jechuudha waliin ilaalla. Weebsaayitii divilooppii gochuutti gaafa gallu maal fayyadamna? Weebpeejii tokko divilooppii gochuudhaaf nootipaaddii fayyadamna. Nootipaaddiin kan wiindoo hin jira. Nootipaaddii kan wiindoo kana fakkaatan nootipaaddiin kan wiindoo. Nootipaaddii wiindoo kana irratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Koodiin jalqabaa weebpeejii divilooppii ittiin goonu HTML'dha isiniin jedhee asirra. HTML'dha isiniin jedheera. HTML barreessuun maal goona? Shiftii qabneetu leezaan kan jettu kana. Leezaan kiiboordii keenya irraati leezaa kan jettu kana dhugneetu isaa booda HTML kan jettu kana barreessine deebifnee immoo gireetar zaaniidhaan cufna. Gireetar zaaniidhaan cufna. Hin cufna deebifne. Gireetar zaaniidhaan cufne isaa booda maal goona? Ammas taagiin kunii isheen kun tokkoon ishee elementiidha inneera. Kun tokkoon ishee elementiidha inneera. Hubadhaa. Elementiidha kun. Elementii kana taagii gochuu qabnaa jechuudha. Taagii gochuun maal goonaa? Ammas deebineeruma leezaanii kana tuqneetu baaksilaashii kanatti daballa jechuudha. Hin cufaa jirraa jechuudha. Baaksilaashii gaafa itti daballu taagii kana cufaa jirra jechuudha. Tokkoon ishee elementii yeroo inni koodii kana jechuudha. Tokkoon ishee elementii yeroo inni lamaasaa taagee. Taagiin yeroo hundumaa cindiidhaan mul'ataa jenneera waan ta'eef. Cindii gochaa jirraa jechuudha. Inni tokko kan banuudha, inni tokko immoo kan cufuudha jechuudha. Kanaaf isa cufuun hojjetaa jira amma. Deemnee HTML'dhuma kana barreessineetu hin cufnaa jechuudha. Gireetar zaaniidhaan hin cufnaa. Amma taagii ta'eera. Kun qofaa isheetti elementii yeroo jedhamtu walitti maal jennaa? Taageen. Walitti taageen. Walitti taageen. Kana keessatti xumurama jechuudha waan hundumtuu. Kana keessatti xumurama. Kana keessatti fakkeenyaaf my webpage jedhee barreessuu hin danda'a. My webpage barreessee sanan seevii godhaa jechuudha. Faayilii irratti tuqxaniitu seevaa jettu. Seevaa jettu. Amma gaa dubbiin iddoo kana jira jechuudha. Iddoo seevaazii kana jira. Seevaa jennee my webpage jedhee ka'ee .html jechuun qaba. My webpage .html jedhu. .html kana maqaa faayilaa keessanii waan barbaadan jechuu dandeessu maqaa faayilaa. Garuu yeroo barreessitanii faayila eksteeshinii isaa .html ta'uu qaba. .html jettan taanaan .txt ta'ennaan .doc ta'ennaan isiniin banu jechuudha. Biroozarii isiniin banu waan ta'eef yeroo hundumaa gaafa seef goonu .html jechuudha. .html. HTML onnes hin bana. HTML onnes nuu bana garuu .html jechuu qabna. Mee kanaa HTML seevii haa godhu. HTML dha. Isaa booda seeva hin. Seeva hin jedhannee bannee ilaallu. Eessatti seevii godheedha. Fooldera kana keessatti seevii godheedha. Isa tokko HTML'dhaan seevii godhe. Mee kana godhee ilaallu. Ilaalaadha. Isa tokko HTML hin barreesse, isa tokko HTML hin. Lamaan isaayyuu hojjeta. Garuu kana ala gaafa seef gootan .html fi .html ala seef gootu taanaan biroozarii isin hin banu. Kana garuu lamaan isaa hunaa banaa jechuudha. Kanaaf banee my webpage jedhee naa fideera. Kanas waan banee my webpage jedhee naa fideera. Kanaafuu yeroo seef goonu maqaa weebsaayitii keenyaa maqaa barbaadan itti kennataa isa sitti moggaafataa garuu faayilii eksteeshinii isaa .html or .html jechuu qabdu jechuudha. Kana hubachuun baay'ee murteessaa fi weebsaayitii divilooppii gochuu keessatti kana hubachuun baay'ee murteessaa fi isa bu'uuraa waan ta'eef asirraa eegallaa jechuudha. Asirraa eegallaa jechuudha. Kanaa booda kanuma fooyyessaa deemnee guddisneetu weebsaayitii goona waan ta'eef asumaan kana hubachuun gaarii ta'an isiniin jedha. Nootipaaddii kan wiindoo fayyadamuun taagii nuti barreessuun adda baasee nu agarsiisu barreeffamoota nuti barreessuun gosuma tokko kalarii tokko nu kenna waan ta'eef badaa sun beekaman deebiti kanaaf nootipaaddii wiindoorraa nootipaad pilaatiin kan weebsaayitii kana divilooppii gochuu keessatti gahee guddaa taphatu kan koodii adda baasee koodii fi barreeffamoota miin teekistii adda baasee nu agarsiisu jira waan ta'eef sana buufattanii itti fayyadamuun gaarii ta'an amma buufattee jira waan ta'eef shooftii gadi jechuun dandeettii ishee banadheetan isheedhaan hin jalqabaa jechuudha amma kanuma namaa hojjedhee nootipaaddii noormaaliidhaan kan hojjedhe sana isaan hin qeebanan isaan banadheetan sana fooyyessaa deemaa jiru. Raayikilii godhaatii irratti raayikilii godheetan nootipaad pilaas kan jettu kana jira ishee kanaan banaa. Nootipaaddii isa noormaaliirra nootipaaddii inni kun koodii adda baasee nu agarsiisa. Amma laalaaf sila taagii adda baasee nu agarsiisne nootipaaddii inni noormaalii. Inni kun garuu kunoo taagiidhaa qofaatti nu agarsiisa laala. Akkanitti taagii addanaa taagii isa jalqaba baname irratti gaafa bunu iddoon itti dhufee jirutti haayilaayit godhee nu agarsiisa jechuudha. Bifa kanaan nu agarsiisa. Inni sun garuu nu agarsiisu laala. Isa sanas mee wajjin bannee ilaalu.
Sanas wajjin bannee nootippaadii noormaaliidhaan immoo bannee ilaalla. Duwwis ilaalama. Inni kun nootippaad pilaas pilaasidha. Inni kun immoo nootippaadii noormaaliidha. Kun nootippaadii noormaaliidha. Inni noormaaliin kun amma fudhatanii ilaaltan taagii fi meen teekstii adda baasee nu agarsiisa. Inni kun garuu taagii fi teekstiin achi keessa jiran adda baasee nu agarsiisa jechuudha. Kanaaf inni kun fayyadamuudhaaf baay'ee salphaa fi odii iddootti dogongorsanii argachuudhaaf baay'ee bareedaadha waan ta'eef nootippaad pilaas pilaasii kana buufadhaatti itti fayyadamaa jiran. Liinkiidha diskiripshinii irra isin ka'a achi dhaqaa buufadhaatti itti fayyadama. Afaan koodii barreessuun nu gargaaran hedduutu jiru. Kan akka C-koodii jira. Yoo barbaadan C-koodii buufatanii C-koodiidhaanis barreessuu dandeessu. Jaavaan illee barreessa. Jaavaan illee isin barreessuu danda'a. Kanaaf jaavaa fayyadamtanii weebsaayitii keessan diivilooppii gochuu dandeessu jechuudha. Ani garuu yeroo hundumaa weebsaayitii keessatti kan fayyadamu nootippaad pilaas pilaasii kana waan ta'eef nootippaad pilaas pilaasii kana fayyadamaatii weebsaayitii keessan diivilooppii gochuu eegaluu dandeessu jechuudha. Har'aaf as marachuun waan ga'u kutaattaan immoo heedingii fi taayitiliitti daballee kana caalaa bal'isnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Namoonni fuula kanaaf haraakatan biliif fuula kanatti sabskiraayib godhiin baay'inaan isin jedha. Hanga kutaattaan wal agarruutti nagaan tura.